ji'a lamaa garaa qabdi. Rabbi nagaan ayi kumarree akkasa maal gootere maa walule nu waraarre siin jette moo maal jettere? Bareeda kawarree hin guddiin ture ati bannaatna. Maal haasofte sila kaatitti. Maarree hiriyyaadha jette. Shamaa hordoftoota abdii shoottoo bondi keessanuu akkam nagaa qabdanii jirtu. Wadhee dhufee jira namni kana piraankii isa gochuudhaaf nama kana yoo naa danda'ame jechaadha. Piraankii isa godha jedhee yaada. Namni kunis Dr. Asli isaarraas fidaa irra akka nu daawwattan asumaan kabajaadhaan isin gaafadha. Akkasuma like, share, subscribe godha. Adara nu jabeessaa. Baay'ee duwwattafne irraa Oromoo too mee onu kaasaa isummaan onu kaasaati nu jajjabeessaati viidiyoo kana like share godhaa boo like share godhaati nu bira dhaabbadhaa isiniin jedhaa mee amma irra dawwalaa hayyee hordoftoota kiyyaa amma irra dawwala jechaadha isin ammoo hanqisanii obsaan eegaati akkasii jecha Dr. Asli بخدمات وعروض اتصالات مجانا. Hello. Oi. Doctor. Hello. Akkam Asli? Nagaame. Jirta? Fayya. Akkami maa badde? Maa kufaata irra? Maa kufaata? Garaa kanaan achiniina. Qorra nu dha'ee dulloomne abba. Eenyu? Dr. Abdii jedhama. Ayyee. Akkasi. Abboo Dr. namattu isin himata? Ayyee. Namattu isin himata waan akkasii san isinirraa kanaan duralleen agarree dammoo irraa haarayaa waan akkasii dammoo isinirraa dalaguun bareedaa miti maali garuu maaliif waan akkasii dalee Waan akkamii? dhugumaarra maa kolfita sila sirees kama dhugaa Mucattii. ani abdiidha na beeytaami mucattii takkasii mataa beeyte Mucattiin ni himataa? mucattii sii mata Ayyee baraboo. Maal jette? mucattii bas akka waan online makanaan itti babarreessiteetiin mucattii teeshinii jaalala keessa galchitee na fakkaate waan akkasii natti haasofti bakka mucattii nama na hin kolfii Lekki dubbitu onnatti fakkaate takkatu kalee sanatti barreesse. Facebookii screenshot gootanatti ergitee asii bannaati ati Facebookii mee qabdaa mucayyoo wayii viidiyoo ergisiifattee naan jettee hiita. Wallaa dhuguma beektaa yoo feekillee ati jetteef yoo sunillee feekii hin beeku. Achumaan lakkan kana malee qabuu jennaan lakkin qabdaa jettee Facebookii waan waliin haasa'an natti ergite. La tun kiyyaa suuraan kiyyaa maqaan Aslii jedha. Facebookii xiqqooma dhiyoo kana baradhe wayii qaba amma torbaan lama torban erga baradhe iyyuu. Already namni jana hin jiru jechuudha. Mungkin namni maqaa ana Asliidha jedhee yoo karaa miseenjitiin taate miseenjaraatiin taate Facebookiin maqaa kiyyaan baay'ee jira. Sagalee yoo hojjaa taate nama hojjaa ta'u hin jiru barreeffamaa yoo taate anumaa gochuuf hin danda'u. Asliin baay'eetu jira. Asiin jedhee Asliin nama akkasiitu hin jettu jedhee. laa isin akkasuma sun akkasuma ta'ee namni Facebookii maqaa keetiin baay'ee qabaan beekaa garuu ton mijattiin beektaa sanirraa adda jechuun daarektii aadiidhaan illee walitti qabdanii mijattiin dammoo bakka haalli isin itti wal bartanii beektaa wala barreeffamu karma onlaayinii kanaan ta'e achuma keessa walitti toltaniituma gara
jaalalaa sanitti achi wal geessitanii achiin booda dogongora wayii hojjettan na fakkaate mijattiin xiqqoosi amma kajji'a lamaa garaa qabdi. Rabbi nagaan ayi kumarree gaggasaate maal gootere maa walule nu waraarsisin jette moo maal jettere? Garaa qaba itti kaa'in ammoo kuni kiyyaa mitiiti natti jijjiirame maal naan jetteeti kana dhoysa waan natti dubbatte beete ati ammoo waan akkanaa nama guddaadha akkamitti waan akkanaa sirra hin toledee yaadu beeta kanaan dura waan sirritti hin argamin akkamitti dogongortee kana keessa galteetu eega akkas gooteeyyuu maaliif akkas gooteree jetti. Amma isiin natti ulfeesse nama akka ta'etti. Nama akka taaraa ansin beeku naan jedhe itti maal. Okay. Bareeda kawarre. En guddin ture ati wannaatna. Maal haasofte sila kaatitti. Maarree hiriyaadha jettee sitti mattee yam. Hiriyaatte akka nama tokkotti. Kalaalee hiriyaa jettee sitti mattee guddisi kaa isillee siidhiise ilmoolee siidhiise nama baay'eetu ilmoo dhabee rakkataa jira. Rabbuu kiyyaa jedhee sii kenne qorraa yeroon kun amma qorra kanaatillee rakkaturraa. Ifaaje malee abbaa ilmoo taate abbaa jaarsa taate qorra kanaan hammattee ol guddatu affaan nama waan bittaa fi guddatu rakkoo kawarra sii kenneera. Ahaa itti ulfeessitee kaatee namaa qooddaati. Jechuun amma isiin eega hiriyaa jaalallee kiyyaatii jettee sitti himatte. Ani mootu atiin kunuu rakkataadha sii dhiiseera. Namni sirratti aanu jiru namni sirra ichitti kiyyallee beeku hin jiru anta biran barbaadadha ati yoo qorra kana itti fayyadamte oo sii dhiisee yoo guddifatte ilmollee isillee yoo fuute yoo bita kira jiraatte ka biraa itti dhufeeffate. Abbo dubbiitti illee nama kolfisiisti gara kaanillee yoo laalan yaaki waan nama gaddisiisu ati ammoo ma kolfaa dubbattaa sitti hin dhaga'amu. Akkam si goona duuba amma mijattii tan akkam goona duuba mijattiin rakkataa jirti ati teetiitti qalladda akkam goona sila hojii makeetii fi garuu. Aboo namni wal jaalatee walitti ulfeessu waa isin haarawaa baate miti riskii ofin nyaataa jiru makaa yeroo kanatu biyya baqaatii malee namni jaalatee ilma ofin waakkatu rabbi si haa guddisu ati dhalee Oromoo si waliin jira hin guddifnaa jedhiin bakka haadhaltu rakkoo miti. Allahu akbar. Yoo ofillee fudhachuun barbaanneyyuu. Yoo mootuu rakkina ilmootiif jaartii qabaatte ansii dhiiseera fudhu lamaanuu ilmollee fudhu jaartillee fudhu. Maan hin dhabchu yoo ilmoo barbaade. Abbo. Maa isiinuu rakkoo wayiitu beeynan reedii bira tartee tamaamin bira tartee abdii muttarfaa bira tartee ijoollee hojiin oolu meeqa bira tartee sitti himattee miti isii laattee kanatti. Amma jaawala osoo amma dhugumaan natti deemuu barbaadde yookiin dhugaan jaalala kiyya qabaatte warra jaartii qabu na himatti beeyda. Wani dhuftee sii laattee waan qabne kanatti himatnaaf yoo nagaan aallau xiinxaluu qabda dubbii kana beeyta adillee raafmata godhuu fi qabda. Ayetti guriitiin muu qoodi bakka wanta laattee natti. Abboo yaaki piraankii sirratti dalageedhee teetiifuu ufumaayyuu piraankii na godhaa hartaa beeyta. Dubbiin ta'e jecha la ilaha illallah kolfaa achi yaaki viidiyoo waraabuu hin dandeenye maal godha si. Akkam tureeyyuu. Piraankii tureeyyuu dubbii jira. Ayoo viidiyoo wayii waraabaa haaraa akkanumaan sim jedheetuma sirratti dhahee aslii kana fittamantummaan kee yaaki la ilaha illallah hin argamtu. Nama baay'ee yaalee dadhabee hundaa'u. Addaati nama na kolfumaan geggeessita nama yaaki namaan akkasiiti piraankii si godhedhee yaadee tureeti tiyaafuu piraankii ta'eera. Gantee jaartii namatti ulfeessitee fakkeenyaaf abdii kennita. Maashaallah sadaqaa. Gasitti yoodan jecha waa heerin agarree ooma saniin argini waan itti ulfeessu miti nuti waan ijaazaa buufannuu dhabnee rakkataa jirra beektaa. Talaan ta'e namni gaafatu kaayyoo qaba siin jetti. Amma gara keessaa rakkannee jira ta'e numaafuu mee waan akkasii yoo jiraate nu dubbisaa jedhiin beerri walaa hin dulloomne nu tuffatte amma. Asli. Akkasii bakka asitti haa tolu. Akkasiiti bakka wallaahi aslii kenna fayyaa nagaa ta'eeti hordoftoota kennaan maal jettaarre hordoftoota abdii shoo tuubii kanaan maal jetta.
Hordoftoota Abdii Shoo mucaan kun mucaa lafaa dhufaadhaa kunoo mucaa akkatti doktorallee nama waggaa 27 barate halkan qixxeetti bilbileetiin rifachiisuu firaankii ajaa'ibaa dalagaa jira. Subscribe haa chaanaalii isaa subscribe godhaa fi yoo share gochuullee saalfattan hiriyoota keessanii daddabarsaa itti bohaaraa. Wal guddisuu aadaa haa godhannu. Jiraan kamaa jedhan silaa namni kenna subscribe godhaa biyyanii waan mallaqa kanatan fe'ashin jedhu beeyta. Ay wallahi akkasiiti wallahi aslii kenna siillee rabbi fayyaa si haa kennu. Ol jennaan akkasi wallahi baay'ee galatoome aslii. Nuunta saakkaanee haa ta'uuti ergaa bareeda dabarsitee akkasii bakka jabaadhu. Ayyee rabbi si haa guddisu inshallah guddata yaade. Shukran. Ciao. Ayyee hordoftoota koo Dr. Asliin pirankii isa gochuudhaaf yaalee ture uma takka hin dandeenye jechaadha. Viidiyoo iyyuu waraabuu hin dandeenye baay'ee kolfaan dabarsee jechaadha viidiyoo. Maaliif namni ofitti amane tokko jechuun teeshiniin ta'u nuufitti amanaa jecha mujaan ofitti amantummaa guddaa qabaa. Anammoo xiqqoo si rifachiisuu barbaadee na rifatuu hin dandeenye deebiitiin nanatti garagalchee jechaadha. Waan kana ta'eef viidiyoo kana yoo jaalattaniittan like share godhaa subscribe godhaatii nu jajjabeessaatii viidiyoo kana daawwadha hordoftoonni keenya waliifillee share godhaatii nu guddisaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo walii biraatii walitti deebinutti nagaa keessa nu jiraadha. Ammas ijoollee baay'eetu pirankii ta'ee jira garuu viidiyoo keenya kana laalaati bakka nu yaannu gahaa. Wanti guddaan uma xiqqoodha like ganuma tuquudha isaanillee ganuma tuquudha naa ganuma dalagu aguma isin gaafannaa tanumaan nu bira dhaabadhaatii nu jajjabeessaa isin